ዋው ዋው በጣም አሪፍ ስጦታ ነው። እንግዲህ ደስ ይላል። ለማንኛውም እነሱ ሙስሊም እና ክርስቲያን ናቸው እንዴ? ሶሪ አታው መሌ ሙስሊም ፊ ክርስቲያና jechuudha dhugaa dubbachuu fi ani ammayyuu amantaa isaanii tokko natti fakkaate ijoollee kana fi fiqir namni wallaaltan hin jirtanii haa ta'u malee ortodoksii fi musliimaa jechuudha. Yoo yaa harka fuunee nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirtu waan jira nagaa kiyya galata waaqayyoo hordoftoota kiyyaa bakka jirtan hundatti nagaan waaqayyoo isin haa ga'u. እንግዲህ akkuma argitaa jirtanii akkuma beekamu fiqir hundi keessanuu beektu youtuber kan taatan hundi keessanuu akkuma beektanii ijoollee baay'ee jaalatamaniidha, ijoollee baay'ee namatti tolanidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma ammaatti amantaan isaanii tokkoon ta'ee amantaan isaanii gargariidha jechuudha. Ijoolleen kun akkuma beekamu hiriyaadha. Fiqranyaadha jechuudha. So yaa ta'u malee miidiyaa irratti illee akkasumas immoo bakka ta'etti akka wal jaalatanii jiran illee himanii so isheen dura akkuma beekamu fiqir seenaa isheen beektu jechuudha. Hundi keessanuu warreen yuutuuberii taatan hundi keessanuu yaa ta'u malee amantiin isaanii amantaa kee akka amantaa ortodoksii jechuudha. Kan amantaa keetiin waliin fakkaanin walittiin hidhamin yookiin immoo gaa'ela hin godhatini jedha wangeelli. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi ijoollee baay'een jechuudha. Ani yeroon argu dhugaa dubbachuuf dhugaa natti fakkaachuu didee so akkuma beektanii wal jaallanni jira. Gara boruutti illee gara fuulduraatti illee akka wajjin jiraan yookiin immoo akka tidaarii qabannu yaadaa jirra jedhanii dubbataniitti jiru jechuudha ijoolleen kun. Yaa ta'u malee kan amantaa kee hin taane walitti hin qabamin yookiin immoo walitti hin hidhamin yookiin immoo tidaarii hin godhatin jedha. So ishiin akkuma beekamu ortodoksiidha, mucaan immoo musliimaa jechuudha. Gidna akkamitti akkana ta'uu danda'a? Anaaf gaaffiidha. Ijoollee baay'eenii dhugaa dubbachuuf jaalalaaf amantii yookiin immoo an isaanii akkuma ta'ee jechuudha. Ijoollee baay'een yookiin immoo shamarran amantaa isaanii gatanii amantaa gaafa amantaa kiristaanaa ta'an gara musliimaa, gaafa musliima ta'an gara kiristaanaa kan dhufanii dhiira barbaachuuf yookiin immoo waa tokkoof dhugaa dubbachuuf ana waan baay'ee na gaddisiisu tokko maal seetan amantii ofii jijjiiru. Uffata jijjiirratu malee huccuudha kan jijjiirratan malee amantii miti jechuudha. Kanaaf isaan inaafuuf yookiin immoo xinaatiif osoo hin taane amantaa akka amantaa ortodoksiitti waan akkanaa badaa yookiin immoo bushaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amantaa kamiyyuu waan taane amantaa keetiin wal fakkaatuun gaa'ela ta'ee hiriyaadhaaf illee ta'ee kan amantaa keetiin wal fakkaatu wajjin jiraattuu qabda. Malee amantaa biraatiin walitti dabalamuu maal akka amantaa keetiin jiraadha akka amantaa keetti jiraadha. No, ana kana kun hin ta'u surumaayyuu bareedullee hin ta'urree dhugaa dubbachuuf jireenya iyyuu namaan ta'u waan akkana jechuudha. Ijoollee baay'eedha biyyaa ba'anii kan amantaa ofii gatanii amantaa biraa jijjiirratan jechuudha. Dhiiraaf jecha jechuudha. Waan akkanaa kun baay'ateetii jira dhugaa dubbachuuf yookiin itti ilaalee hin jiru baay'ee tokko naan ajaa'ibee. So gin baay'ee tokko waa baay'een hawwaa fi ture amma gin no hin ta'u waan akkanaa waan hin taaneef walitti dabalamuu tidaarii maal godhachuu kun waan akkanii kun hin ta'u dhugaa dubbachuuf bareedullee seeraan alaallee jechuudha. Inni akkasiin jedha.
So akkasii wanti akkanaa kun badaadha dhugaa dubbachuu hedduu waan hin bareennedha. Isinii galee amantaa keetiif amantaa biraatiin walitti dabalamuun waan sirrii miti. Kanaafiyyuu amantaa keessaniin ala amantaa kiyyaan alatti nama amantaa biraa konkumayyuu jaaladhu malee inamaniin hin jedhaa miti waaqayyoon sagaleen waaqayyoo jechuudha. Garuu namni akkuma wal jaalatutti ta'e amantaa biraatiin gaafa walitti dabalamu yookiin immoo tidaarii dhaabbachuu ka'u seeraan alaa dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Waan akkanaa isiniif haa galu. Warreen hin beekneef illee warreen beektaniif illee waan akkanaa isiniif haa galu. Sirma konkumoo waan hin taanedha jechuudha kun. Isaan ani dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waliin jaalachaa ture jechuudha ijoollee kana dhugaa. Akka amantaa biraa ta'ellee hin beekne ግን yeroo hundaa caffaraa waan akkasii kana jaallatu. Amantaa ortodoksii keessatti illee amantaa caffaraa waan akkanaa kunillee baay'atu. So ijoolleen tokko immoo waan jaallataniif nama miidiyaa waan ta'aniif jedheetumaan caallisanii. So gaafa itti badhee ilaalu inni akka musliima ta'e ishiin akka ortodoksii taate yeroo nu badhu dhugaa dubbachuuf nan danaggadhe jechuudha. Maaliif akkamitti akkana ta'a yoo hin jedhu baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu siniif illee fakkeenya siniif haa ta'u. Dhiiraaf jettanii konkumayyummaa waan wafeenaan taane amantaa jijjiirrachuurra dhugaa dubbachuuf amantaa kiyya isa jalqabaa jijjiirrachuurra du'ee biyyeena ta'uu naa wayya. Maaliif jennaan konkumayyuu maal namatti fakkaata beeku uffata yoo ta'e uffata jijjiirratu malee amantaa ittiin dhaladhe sanuu amantaa ittiin dhaladhe jijjiirrachuu jechuun du'a jechuudha. Du'a lama du'uu jechuudha. Kanaaf ishiin illee haa ta'uuti gadi fageejjan illee beekuu dhiisuu danda'u warreen akkanaa kuni. Garuu immoo waaqayyo laphee nuuf haa kennu hunduma keenyaaf. Nama laphee jijjiirratu, nama qalbii jijjiirratu akkasumas immoo nama baratee beekuun waa taasisu hunduma keenyayyuu. So waan akkana kun immoo waan bareedaa miti waan fafa waan hin bareennedha jechuudha. Konkumayyuu hin bareedu. Amantaa biraatiin gaafa amantaa garagarii taatee walitti dabalamtu hedduu fokkisaa hin bareedu. Keessattuu immoo fannoo ofii morma ofii ofirraa muruu jechuun morma kee ofirraa muruu si yoo malee fannoo morma keetii ofirraa murte taana du'a lama duute jechuudha. Du'a lama duute jechuudha. So akkasii waa baay'ee nama ajaa'ibu waan baay'ee nama garramu yeroo ammaa kanatti kanatu baay'eeti isinii galee gowwummaa biqa nama fakkeenyaaf namoota hedduun argaan ootuma kiyyallee maan taane nan argaa. Amantaa duraa amantaa ganamaa dhiisanii amantaa qareefu dhufe akka faashinii wayiitti itti fakkaate jechuudha. Akka faashinii beektu akkasitti fakkaate amantaa jechuun waan salphaa miti. Amantaa jechuun hanga lubbuu ofiitii olitti kan jaalatamudha beektanii. Inni akkasii amantaa waan salphaa miti. Amantaa jijjiirrachuun amantaa ofii hanga nama jijjiirrachuu jechuun akka waan du'a lama duuteetitti ilaalamta jechuudha. Dhugaa dubbachuu kan nama amantaa ofii jijjiirra yookiin immoo amantaa isa jalqabaa dhiisee isa gana aaraa barbaadu akka waan baqqaa beektanii waan akkanaa kun hin bareedu dhugaa dubbachuuf nama leeffatinaadha. Namni akkanaa namni gara lama keessattuu ijoolleen tokko beektanii ijoolleen biyyaa hambaa akkasuma baqa hundumti keenya iyyuu lapheen keenya gaafa biyyaa baanu akka bishaan boo'ii keessaa warreen taanii jiru noo akkas ta'uu hin qabnu tokko dhaabbannee laphee keenya qulqulleeffannee jiraachuu qabna malee laphee keenya akka bishaan eenyu gochuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf akkana ta'uu hin qabu
ishirratti amma fakkeenya fudhadhaa ijoollee hedduun dhugaa dubbachuuf ishee hin jaallatamu ijoollee baay'ee nama bashannansiisanidha. Haa ta'u malee amantaa garagaraa kan qabaatan kana natti hin tolle jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kun hin bareedullee waan tolurree miti. Kanaafiyyuu siniifillee fakkeenya siniif haa ta'u warreen ganaa amantaan kiyya maalidha ani maalidha jettanii of ilaaluu qabdu. Dhugaa dubbachuuf